جابني كيتي يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو سكني لي حاجاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا تشاين على روزاتو بأرس تراجرتو بقدراتني أنستر الحمد لله نقاف رحمني ربي أكسما كبجاف جال اللي أنا سنيف كابو أني مكمدي بكجرتنتي إسن حقا كابون إسنين جدا إتيان سودان حراف كان إسن فيا دايوكا داقوك أبدان جديكو بفدي أكار منغديتي كان إسنيف ديسوتا هنگت عمر أودتياتنا ولين تران أفيراتي درارتي أنغفوت أدو نانو أورومياتي أديمسي بروف برسيسو برابر نوتاكم لما فقود آفري إيغلمي ministeera Dr. Abiy Ahmed aanaa heexoosaatti qamadii jallisiin misoome daawwataniiru. Hospitaalli Riifeeraa Yuunivarsiitii Jijjigaa tajaajila wal'aansaa kennuu guddisaa jiraachuun ibsame. Ogeeyyiin yaalaa fayyaa duula deeggarsa ogummaa laachuuf gara adda waraanaatti imalan 40 geggeessan taasifame. itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera alaa Riippaabilikaan Dimokiraatawaa Koongoo Finfinnee galan. Ministeeronni ministeera alaa Goobanii fi Kootidivaar Finfinnee galan. Godina Arsii Lixaatti barattoota harka qalleeyyii 50,000f deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifameef. Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchitoota godinaaleef muudama laate. Bara oomishaa bara 2013 hanga 14 akka naannoo Oromiyaatti callaan kumtaala miliyoona 195 ol ni argama jedhame. Konferensiin qorannoo gaazexeessummaa Afrikaa geggeeffamaa jira. Akka ammaa kana carraan osoo turee gara hidhaatti hin gallu ture jedhe Abaawoon. Rakkoolee Itoophiyaa mudatan gara carraatti jijjiiruun hojii olaanaa muudamtoota haaraa ta'uu qaba jedhame. Gurmaa'insi haaraan ministeerichaa dhimmoota idil addunyaa fi haala siyaasaa ilaalcha keessa kan galchedha jedhame. Amma gara hangafoota oduu. Naannoo Oromiyaatti adeemsi baruuf barsiisuu bara barnootaa 2014 eegalame. Naannoo Oromiyaatti adeemsi baruuf barsiisuu bara 2014 eegalameera. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Barsiisoon magaalaa Bishooftuu mana barumsaa karaa Horroo Oolmaa daa'imman sadarkaa tokkoffaa argamuun adeemsa baruuf barsiisuu bara 2014tti ifatti eegalchisaniiru. Barattoonni miliyoona 9.6 ol barnootaaf galmaa'uun ibsameera. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aanaa heexoosaatti qamadii jallisiin misoome daawwatanii. Muummeen ministeera federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed godina Arsii aanaa heexoosaatti qamadii jallisiin misoome daawwataniiru. Daawwannicha irratti pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abbabee dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalawaa fi naannolee argamaniiru jedhame. Lafa kana duraan misoomaa hin turre kilaaseraan
qamadii misoomsuun barbaachisaadha jedhame. Hospitaalli Riifeeraalaa Yuunivarsiitii Jijjigaa tajaajila wal'aansaa kennuu guddisaa jiraachuun ibsame. Hospitaalli Riifeeraalaa Yuunivarsiitii Jijjigaa tajaajila wal'aansaa kennuu guddisaa jiraachuun ibsameera. Hospitaalichi dhukkubsattoota hedduuf yaala wal'aansa garaagaraa kennaa jiraachuun ibsameera. Tajaajila kennuu yerootti fooyyessaa dhufuun giddugala wal'aansa kalee dhiquu eegalus eerameera. Yeroo ammaa kana kutaalee wal'aansaa 30 keessatti dhukkubsattoota dhibee kalee naannichatti argamanii fi naannolee biroorraa dhufaniif tajaajila wal'aansaa kennaa jiraachuun ibsame. Ogeeyyiin yaala fayyaa duula deeggarsa ogummaa laachuuf gara adda waraanaatti imalan 40 geggeessan taasifame. Magaalaa Finfinneetti ogeeyyii yaalaa fayyaa duula birmadummaa irratti tajaajila yaalaa laachuuf gara adda waraanaatti imalan 40 geggeessan taasifameera. Ogeeyyii yaala fayyaa hospitaalota magaalichaa keessa walitti bobba'anii deeggarsa ogummaa laachuuf yeroo 7ffaaf gara adda waraanaatti imalaniif geggeessan taasifameera. Ogeeyyiin kanneen bakka hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa magaalichaa Dr. Yohaannis Caalaa fi hooggantoonni biroo argamanitti geggeeffamanii. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera alaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Finfinnee galan. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera dhimma alaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kiristoof Luutaan Duulaan Finfinnee galaniiru. Kiristoof Luutaan Duulaan walga'ii mana maree ministeerota gamtaa Afrikaa 39ffaa boru eegaluu irratti hirmaachuuf Finfinnee galuu isaanii ibsameera. Ministeerichi waqtii buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gahan aangoota ministeera dhimma alaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaatiin simatamaniiru. Godina Arsii Lixaatti barattoota harka qalleeyyii 50,000f deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifame. Manneen barnootaa aanaalee godina Arsii Lixaa keessatti argaman guyyaa har'aa hojii baruuf barsiisuu ifatti eegalaniiru. Itti gaafatamaan itti aanaa waajjira barnoota godina Arsii Lixaa obbo Ibsaa Sarbeessaa manneen barnootaa aanaalee godina Arsii Lixaatti argaman guyyaa har'aa hojii baruu fi barsiisuu ifatti eegalaniiru jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchitoota godinaaleef muudama laate. Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchitoota godinaaleef muudama laate. Bara oomishaa bara 2013 hanga 14tti akka naannoo Oromiyaatti callaan kumtaalli miliyoona 195 ol ni argama jedhame. Jilli muummee ministeera Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu aanaalee godina Arsii lama keessatti oomisha qamadii kilaasteraan misoomaa jiru daawwateera. Bara kana oomisha waliigalaa keessaa dhibbeentaan 74 ol kilaasteraan kan oomishamu tahuu pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan himaniiru. Daawwannicha irrattis pireezidaantoonni naannolee 9 fi kantiibaawwan bulchiinsa magaalichaas argamaniiru. Konferensiin qaroomina gaazexeessummaa Afrikaa geggeeffamaa jira. Konferensiin qorannoo gaazexeessummaa Afrikaa Finfinnee fi magaalaa Ardichaa 4 keessatti geggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Konferensichi kan gaazexeessitoonni Afrikaa qorannoo gaazexeessummaa irratti muuxannoo wal jijjiiranii fi leenjii hubannoo itti argatan ta'uun eerameera. Konferensichi
konferensichi magaalaa Finfinnee Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg Senegaalii fi Naajeeriyaa fi Keeniyaatti geggeeffamaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka ammaa kana carraan osoo turee gara hidhannootti hin gallu ture jedhan Ambaasaadder Leencoo Baatii. Akka ammaa mootummaan haaraan jalqabe kana carraan filannoo osoo turee gara hidhannootti hin gallu ture jedhan miseensa hoggansa ABO duraanii fi Saawudii Arabiyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Ambaasaadder Leencoo Baatiin gaaffiin uummata Itoophiyaa bara dheeraa dheebuu jijjiiramaa tahuu kan ibsan Ambaasaadder Leencoo Baatiin obbolummaa fi walqixxummaan hogganaa paartiilee siyaasaa akka diinaatti osoo hin taane akka lammiitti waliin haa turru jedhan. Rakkooleen Itoophiyaa mudatan gara carraatti jijjiiruun hojii olaanaa muudamtoota haaraa tahuu qaba. Ogeeyyii aartii fi miidiyaalee. Wayita ammaa rakkooleen Itoophiyaa mudatan gara carraatti jijjiiruun hojii olaanaa muudamtoota haaraa tahuu akka qabu ogeeyyiin aartii fi miidiyaalee ibsan. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti kan jalqabaa jedhamee eeramuu kan danda'amu filannoon dimokiraasii fi nagaa qabeessaa geggeessuun mootummaa uummata biratti fudhatamummaa qabu hundeessuu ishee ibsameera. Gurmiinsi haaraan ministeericha dhimmoota idil addunyaa fi haala siyaasaa ilaalcha keessaa kan galchedha jedhame. Gurmiinsii fi hojiin jijjiirama haaraan ministeera dhimma alaa dhimmoota idil addunyaa fi haala siyaasaas akkasuma naannolee ilaalcha keessa kan galche tahuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Gurmaa'insicha baasii hir'isuun hojii dippiloomaasii bu'aa qabeessa hojjechuuf kan xiyyeeffate tahuun ibsameera. Hojiin dhaabbaticha bu'aa qabeessa taasisuu dandeessisuu hojjetamuu ministeericha Daayirekteer Jeneraal dhimmoota Afrikaa ibsaniiru. Oduuleen har'aaf kurfeeffadhe kanuma fakkaata. Hanga oduu itti aanuun yookaan sagantaa itti aanuun walitti deebinuutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaayinaala kiyyaa wantoota isiniif dhiyeessu keessatti kan isiniif hin taane yoo jiraate akka yaadanaaf kennitanuu kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Isiniif ta'a yoo ta'es immoo akka irratti na jajjabeessitanuu ammas dabalee kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Akkasuma chaayinaala kiyyaaf haarawaa warri taatan Roozaatuu RS jettanii barreessitanii yookaan intala Jimmaa Abbaa Jifaar jettanii yoo barreessitan isiniif ba'a. Yookaan karaadhuma deemaa viidiyoon kiyya yeroo isinitti dhufee daawwattanii akkasuma sabskiraaybii gootanii daawwachuu kan darbitanii jechuudha. Sabskiraaybii gootanii mallattoo alaarmii illee cuqaastanii viidiyoo nan gadhiisu akka battalumatti isin qaqqabu gochuu kabajaaf jaallaan isin affeereetiin jira. Sarara darbee kan kanaan dura maatii kiyya taatan jaalalliif kabajni ani isiniif qabu hangana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Na hordofuudhaan akkasuma laayikii koomentiidhaan akkana jajjabeessitan ammallee irra deebi'een isin gaafadha. Wal haa guddisnu waliin haa guddannu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Kanarraaf qopheeffadhe asumatti isiniif gabaabsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.